magaalota Tigraay garaagaraa keessatti hiriirri mormii murtee boordii filannoo biyyaalessaa dabarsee mormuu bahaa ooletti jira. Ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wajjin mari'achuudhaaf yeroo baay'ee beeylamadhee na jalaa dide jechuudhaan hoogganaa waraana raayyaa ittisa biyya Sudaan Leetinaal Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin himate. Godina Harargee Bahaatii fi Baalee Bahaa keessatti hawaasni bishaan qulqulluu dhugaatii dhabuudhaan rakkachaa jiraachuu isaanii himame. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu guyyaan irraa gurraandhala 27 barri 2026 kanneen amma isin dhageessifne hanga footoo Egeree Miidiyaatti amma balaliituutti haasa'e. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaadhaa aanaalee filannoo 5 kanneen naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraa wajjin wal dhaban qofatti ba'anii kallattiidhaan filannoon mana marii bakka buutu uummataaf murteessaa akka hin taane ibse. Humaraa, Addiiraamaat, Xalaamxaa, Koram Oflaa fi Raayyaa Lamaaxaa keessatti murtiin mana marii federeeshinii dabarse irratti mormii qaban jiraattonni magaalaa Tigraay garaagaraa dhageessaa ooluun dhaga'ame. Boordiin filannoo biyyaalessaa aanaalee 5 ja'aman hanga haalli tasgabbaa'utti filannoo akka hin adeemsifamne beeksisee turuun ni yaadatama. Murtii boordii filannoo dura ta'aa paartii Tigraay Harawa hundoyte Simireet paartii kan ta'e obbo Geetaachoo Raddaatii fi miseensonni paartii hedduun mormanii ibsa baasuun yaadatama. Haaluma kanaan murtii boordii filannootuun uummata Tigraay fi TPLF biratti mormii kaasuudhaan guyyaa irraa gurraandhala 27 bara 2026 magaalota naannoo Tigraay garaagaraatti hiriirri mormii TPLF yaamte baamaa ooluun mul'ate. Hiriira kanarratti pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa dura ta'aa TPLF kan ta'e Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el akkasumas bakka hooggantoonni mootummaatii fi hooggantoonni paartilee mormitoota argamanitti haasawaa garaagaraa taasisaniiti jiru. Hiriira mormii kanaaf dhaabbilee mootummaatii fi dhuunfaa akkasumas manneen barnootaa cufamanii jiraachuun ibsame. Murtii mana marii federeeshinii fi boordii filannoo kun hanga naannoleen Tigraay fi Amaaraa qabiyyaa Takaaroo kanarratti waliigaltee irra ga'anitti kan hin filatamne ta'uu ibsuun yaadatama. Murtee boordii filannoo biyyaalessaa dabarsee hordofuudhaan paartiin Haarawa Tigraay Demookiraasummaa Simireet Tigraay tan jaamtu dhimma kan laalchiste murtiin tun sirrii miti jechuudhaan boordii filannoo irratti himata banuun yaadatama. Manni murtii olaanaa federaalaas murtee mana marii federeeshinii fi boordii filannootuun akka hojiirra hin oolle yeroof ogguree turuu beeksise. Bulchiinsi yeroo Tigraay TPLF paartiin Demookiraasummaa Simireet Tigraay fi paartilee mormituu naannoo Tigraay kun murtee tana yoo morman qaamoleen siyaasaa naannoo Amaaraa garuu murtee boordii filannoo biyyaalessaatii fi manni marii federeeshinii dabarsitan deeggaranii jiraachuun ibsame. Hoogganaan waraana Sudaan Leetinaal Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin Finfinnee deemee ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wajjin mari'achuudhaaf irra deddeebi'ee gaafadhullee Dr. Abiy Ahmed odoo deebinaaf hin kennin na jala callisee jechuudhaan dippiloomatii Ameerikaa duraaniitii fi xiinxalaa dhimma Afrikaa duraanii kan ture Kaameroon Haadsaanitti himatee jiraachuun ibsame. Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin Dr. Abiy isa jala callisee turuu kan itti hime yeroo garaagaraatti haala nageenya Sudaan wajjin wal qabate mariidhaaf Finfinnee dhaqee akka wajjin mari'atuuf yaada dhiyeessullee Dr. Abiy jala callisee amma eeguu dippiloomatii Ameerikaa duraaniitii fi xiinxalaa dhimma Afrikaa duraanii kan ture Kaameroon Haadsaanitti Abdul Fattah al-Burhaaniin himatee jira. Walgahii gamtaa Afrikaa 39 torbee dabree Finfinneetti taa'amaa turteen booda gara Sudaanitti kana malee Haadsaan haala nageenya Sudaan keessa jiru Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii gaafatee jiraachuu ibse. Dippiloomatiin Ameerikaa duraanii kun barruu isaa keessatti Jeneraalichi waa'ee tasgabbii dhabuu kutaa baha biyyattii isa mudate yeroo itti himu morkataan isaa Jeneraal Mohammad Hamdan Dagol deeggarsa Yuunaayitid Arab Emireetiin Itoophiyaan keessaan taasifamuun deeggarame kaampii waraanaa humna Raapid Foorsii ijaaramee jiraachuu ibsame. Haaluma kanaan Abdul Fattah al-Burhaaniin nuti lola Itoophiyaa keessatti qooda tokkollee hin qabnu qabaachuullee hin barbaannu Itoophiyaalleen biyya teenya keessaa oduu harka guurattee nuti tolaa jechuudhaan Haadsaanitti himatee jiraachuun ibsame. Dhimma kaampii humna dafee dhaqqabaa ilaalchisee Leetinaal Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin dhimma kanarratti ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wajjin mari'achuuf akka yaade ibsuudhaan ta'ullee garuu ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yaada dhiyeessuufillee Dr. Abiy Abdul Fattah al-Burhaanii jalaa callisuu ibseeti jira. Dhimma nageenya Sudaan kanarratti dhiyeenya kana ministeera dhimma alaa Suudii Faisal bin Faraan ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wajjin marii taasisee turuun ni yaadatama. Godina Harargee Bahaatii fi Baalee Bahaa keessatti hawaasni bishaan qulqulluu dhugaatii dhabuudhaan rakkachaa jiraachuu isaanii himame. Godina Baalee Bahaa aanaa Ginniir gandaa Harawaa Misraa jedhamu keessatti uummanni bishaan dhugaatii dhabuudhaan rakkachaa jiraachuu kan himame yoo ta'u haaluma wal fakkaatuun godinaalee Oromiyaa iddoolee gammoojjummaan itti heddummaatu keessatti dhabamuu roobaatii wal qabate hawaasni bishaan beelladaa isaanii obaafatanii fi bishaan qulqulluu dhabuudhaan rakkoolee garaagaraatiif saaxilamaa jiru. Rakkooleen kunniin godinoota akka godina Harargee Bahaa aanaa Qumbiitti uummanni bishaan dhugaatii dhabamee dararamaa
xumuramaa kan jiru yoo ta'u bifuma wal fakkaatuun godina Baalee keessatti hawaasni bishaan dhugaatii dhabamanii rakkachaa jiru. Akka manguddoonni jedhanitti bishaan dhugaatii dhabuudhaan bishaan haroo fi xuraawwaawwan garaagaraa dhugaa akka jiranii fi beeyladoota isaaniitiifis rakkoo guddaa keessa akka jiran kan himan yoo ta'u rakkoolee wal fakkaataa bishaan dhugaatii kana akka furamuuf godinaalee fi mootummaa naannoo Oromiyaatti iyyannus hanga ammaatitti furmaata arganii hin jiru jedhani. Sababa rakkoo bishaan dhugaatii kanaan namaa fi beeyladni miidhamaa akka jiran kan himatan hawaasni kun furmaata hatattamaa akka barbaadanis ibsaniiru. Itoophiyaan mootummaa Azerbaajaan irraa meeshaalee waraanaa bituuf waliigaltee walii mallatteessuu ishee dhagahamee jira. Azerbaajaan biyya beekamtii guddaa fi dhageettii guddaa addunyaa biratti qabaatu ta'uu baattus meeshaaleewwan waraanaa hedduu oomishuun kan beekamtu yoo taatu biyyattiin qoqqobbiiwwan mootummoota biyyoota garaagaraatiin irraa kaahameef meeshaaleewwan isii biyyoota garaagaraatitti akka barbaade dhiyeessaa kan hin jirree fi harka garaa jalaatiin mootummaan Itoophiyaa meeshaaleewwan waraanaa biyyattii irraa bituudhaaf waliigaltee irra gahuu isaa ibsamaa jira. Yeroo irraa gara yerootti humna meeshaaleewwan waraanaa isaa cimsataa kan dhufe mootummaan Itoophiyaa kanaan duratti mootummaa Azerbaajaan qondaala isaanii biyya Itoophiyaatti yaamee marii bal'aa waliin geggeessee kan ture yoo ta'u yeroo ammaa kanas marsaa lammaffaa qondaaltonni biyya Azerbaajaan Itoophiyaa dhufuudhaan waliigalticha waliif mallatteessanii jiru. Mariin Azerbaajaan Baakuu maasaraa mootummaatti geggeeffame itti fufuun hooggantoonni biyyoota lamaanii raayyaa ittisaa fi dameewwan birootiin tumsaan hojjechuuf sanadoota garaagaraa walii mallatteessuu mootummaan biyyattii kan addeesse yoo ta'u haalumaan kana yaa'ii qabeenya qilleensa mootummoota gamtoomanii COP32 qopheessuuf qonnaa misooma miidiyaalee fi muuxannoolee wal jijjiiruu investimentii babal'isuu fi farra malaammaltummaa irratti tumsuuf akka hojjetaa jiran irratti mootummaan Itoophiyaa addeessee jira. Haa ta'u malee maddeen keessaan odeeffannoo qabna jedhanii gabaasanitti mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan Azerbaajaan gatii gadi aanaadhaan meeshaalee waraanaa biyyattii irraa bituuf akka hojjetaa jiru ibsanii jiru. Gama biraatiin tajaajila mootummaan Azerbaajaan adda durummaan dursaa kan jiru dhaabbanni ASN fi tajaajilli giddugala masoobii tokko waliin hojjechuuf waliigaltee irraa gahamuu kan addeeffame yoo ta'u waliigalteewwanii fi sanadoonni mallatteeffaman kunniin tumsa biyyoota lamaanii gama caalmaatitti kan cimsuu fi kan babal'isu ta'uu isaas ibsameera.